Akkuma kalee waadaa isiniif galee ture viidiyoo kutaa lammaffaatti walitti deebinee jira. TikTok keenya fi PayPal akkaawuntii banannee haala akkamii walitti hidhatuu dandeenya? Maallaqni TikTok irraa arganne dirqama gara PayPal erganne jechuudha. Haala akkamiin akka PayPal akkaawuntii fi TikTok keessa walirratti hidhatuu dandeessan isteeppii baay'ee salphaa ta'een bal'inaan kan waliin ilaalaa. Hanga dhuma sagantaa keenyatti like, share, subscribe gochaa nafaana bu'aa. Amma kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsa nafaana bu'aa. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale TikTok keenya fi PayPal akkaawuntii haala akkamii walirratti hidhatuu dandeenya? Akkuma beekamu wanti nu TikTok irraa dalaganne karaa PayPal akkaawuntii nu darba waan ta'eef haala akkamii walirratti hidhatuu dandeenya? Steepii baay'ee salphaa ta'een bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. TikTok keenya kana yeroo tokkoof keessa seenna. Sana booda bakka profaayila TikTok keenyaa kanarratti yeroo tokkoof kilik goona. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda mallee asirratti gadi buutanii balance bakka jedhu kanarratti kilik gootu. Yoo asiin isiniif baasuu baate bilbilli keessan setting and privacy ka jedhu dhuma irratti kan jiru kana irratti cuqaastu jechuudha. Anammaaf asiin naa baase balance ka jedhu irratti kilikiin godhaa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Kooyina isin keessaa qabdan jechuudha. Haala kanaan isiniif fida. Fuuldura isaatti jechuudha views jedhee jira jechuudha. Yookaan keessan mallattoo setting isinii baasuu akkasumallee go to coin ka jedhu isiniif baasuu danda'a jechuudha. Waanuma coin isin keessaa qabdan waan isin dalagatan fuuldura jiru yookaan coinuma dalagatan kanarra yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Nama irratti cuqaaseen jira. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Asirratti filannoo lama nuuf kenna haala isin argitan kanaan jechuudha. Filannoo lama nuuf kenna. Filannoon tokko giiftii arganne gara coinaatti jijjiirranne nama taphachiisuu ni dandeenya jechuudha. Exchange for coin ka jedhu kana gara coinatti jijjiirratuu ni dandeenya jechuudha. Nu amma kan nu barbaachisu PayPal wal qabsiisuuf waan deemnuuf jechuudha. Withdraw ka jedhu barreeffama gurraatti jala jirtu kana irra cuqaasne jechuudha. Gara fuulduraa deemnaa jechuudha. PayPal akkaawuntii wal qabsiisuuf deemna waan ta'eef jechuudha. Piroosesni isaa hundinuu haala isin argitan kanaan as jala jira jechuudha. Nama withdraw irratti cuqaaseen jira jechuudha. Hordoftoota kiyya isteeppii baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Wal qabsiisuu dandeenya jechuudha. Sana boodaan haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa. Yoo duraan PayPal akkaawuntii keessanii wal qabsiiftanii jiraatan jechuudha. PayPal akkaawuntii keessan asitti isiniif fide. Yoo waliin qabsiisin haaluma kanaan isiniif fida. Nama saba waliin qabsiisiniif haala kanaan naaf fide. Withdraw ka jedhu gubbarratti ni argattu. Jala kanatti illee payment method ka jedhu ni argattu. Fuulduratti manage ka jedhu kana yoo cuqaastan kallattiin isin dabarsaa jechuudha. Yookaan immoo add payment method ka jedhu kana mallattoon ida'uu ka irra jirtu kana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Ani amma mallattoo ida'uu tanarra cuqaaseetiin gara fuulduraa deemaa jechuudha. Add payment method ka jedhu irra cuqaasne gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Hamma inni nuuf banu jechuudha. Ni eeggannaa jechuudha hanga inni fuula itti aanutti nu dabarsuu jechuudha. Hordoftoota kiyyaa isteeppii baay'ee salphaa ta'een kun amma fuula itti aanutti nu dabarsee jira jechuudha. Amma asirratti biyya nu keessa jiru haala kanaan nu fida jechuudha. Biyya TikTok keenya keessa jiru irratti cuqaastanii yoo barbaadan biyya PayPal keessan keessatti baname sanii wal qabsiisuu ni dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf PayPal biyya biraa goonee banne waan ta'eef jechuudha. Biyya PayPal keenya keessatti baname saniin wal qabsiisuuf qasxii tanarra cuqaastaniituma biyya barbaadan ni filattu yookaan biyya keessa jirtan san ni filattu jechuudha. Nama filadheen jira jechuudha. Isin kan barbaadan ni filattu. Sana booda asirratti PayPal tajettu ni argattu jechuudha. Irratti cuqaastee kara fuulduraa deemnaa jechuudha. PayPal irratti cuqaaseen jira jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaafuu ni eegganna jechuudha hanga inni ammallee fuula itti aanutti nu dabarsu. Sana booda haala kanaa waliigaltee akka mallatteessinu nu gaafata barreeffama keessa jiru kana agree and continue ka jedhu ni argattu jechuudha. Kanaafuu barreeffama kana simatuuf agree and continue yeroo isin cuqaastan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa add PayPal account nuun jedha. Amma asirratti PayPal kee add godhii isiniin jedha jechuudha. Kanaafuu amma add goonaa jechuudha. Add PayPal account ka jedhu irratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda hanga inni banamu ni eeggannaa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa login with PayPal nuun jedha jechuudha. Asirratti yoo gadi buunu email or phone number nuun jedha. Emaila keenya isa sirrii ta'e kan PayPal keenyan banne asitti guunnaa jechuudha. Emailii nu asitti guutuu qabnu kan TikTok osoo hin taane kan PayPal keenyan banne. Password bakka jedhu irratti illee password PayPal keenya isa sirrii ta'e itti guunnaa jechuudha. Sana booda asirratti gadi buune login bakka jettu tana cuqaasnee gara fuulduraa deemnaa jechuudha.
hordoftoota kiyya sirriitti hordofaa jechuudha. Email fi passwordin isin asitti guutuu qabdan kan PayPal keessaniiti jechuudha. Nama login godheetiin jira jechuudha. Ni eegganna jechuudha hamma inni fuula itti aanutti nu dabarsuu fi jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Connect your PayPal account to TikTok nuun jedha jechuudha. PayPal keetii fi TikTok wal qabsiisi yookaan wal qabsiisuu feetaa nuun jedha. Asirratti yoo gadi buunellee cancel fi agreetu jira. Kanaafuu nu seera keessa jiru kana qeeballee jechuudha. Agree and connect ka jedhu kan jala jiru barreeffama jala jiru kanarratti cuqaasne gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Wal qabsiisuuf deemnaa waan ta'eef jechuudha. Sana booda haala kanaan jechuudha hamma inni fuula itti aanutti nu dabarsu ni eeggannaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu steepii baay'ee salphaa ta'e kana wal qabsiisuu ni dandeessan. Asirratti kun haala isin argitan kanaan jechuudha. Processing nuun jedha jechuudha. Amma hamma inni ilaalamaa jira jechuudha. Hamma inni ilaalamee dhumu ni eeggannaa jechuudha hordoftoota kiyya obsaanii. Sana booda haala kanaan TikTok keenya keessatti nu deebisaa jechuudha hordoftoota kiyya ammallee bakka reefutti nu deebise. Kun hordoftoota kiyya kabajamoo amma haala hin eegamneen PayPal account keenya connect walirratti nuuf godhee jira. TikTok fi PayPal keenya walirratti nu hidhee jira. Kun haala isin argitan kanaan jechuudha. Payment method mata duree jedhu jalatti ilaaluu dandeessanii. PayPal kiyya amma haala kanaan TikTok jalatti naaf kaa'ee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Steepii baay'ee salphaa ta'e kanaan wal qabsiifatuu ni dandeessu. Kanarraa kanaaf jechuudha PayPal kanarraa akkamitti gara baankiitti maallaqa dabarfatuu dandeenya ka jedhu viidiyoo kalee hojjedheetiin jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu viidiyoo kalee kana ilaaltanii jechuudha salphumatti kanallee akkamitti akka baankii keessanitti dabarfatuu dandeessan sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon kaleessaa kun akkuma argitan jechuudha akkaataa birrii TikTok irraa argattan gara baankii keessaniitti ergattan ka jedhu kana ilaaltanii sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni viidiyoon kaleessaan gadhiise isiniin dhaqqabin liinkii isaa description boxii jalan isiniif kaa viidiyoo mamma ilaalaa jirtan kana jalan isiniif kaa jechuudha yookaan komentii jalqabaa irraa ni argattu jechuudha. Akkaataa PayPal irraa gara baankiitti maallaqa TikTok itti dabarfatan kan jedhu jechuudha ni argattu jechuudha. Kanaafuu liinkii viidiyoo kana jala jiru irra cuqaastanii jechuudha ilaaltanii sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni kaleessaan gadhiisuun isin hin dhaqqabinii jechuudha. Maaliif namoonni baay'ee hin dhaqqabu waan ta'eef jechuudha. Liinkii as jala jiru kana cuqaastanii ilaaltanii jechuudha PayPal account irraa gara baankiitti akkamitti akka dabarfatuu dandeessan maallaqa TikTok irraa dalagatan liinkii irra cuqaastanii hordofuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalle kan akka warraa baratanii fi akka isin gammachiisullee abdiin qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan bakki kun gurraachomtee yoo jiraatte subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan akkasumallee viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification tanarra kaa'uu hin dagatina. Akkasumallee warreen gara peejii Facebook Oxygen Media Network jalaan Facebook irratti na hordofaa jirtan barumsi keenya parsantaa 15 qofaatu isin qaqqaba. Bal'ina barumsa keenya argatuuf profaayila peejii keenya jala gadi seentanii watch now bakka jedhu irra cuqaastanii kallattimaan gara YouTube keenya dhuftanii bal'inaan achirratti baratuu ni dandeessu jechuudha. Waan bilbila keessanirraa isin dhibe hundaa'u chaanaala keenya keessaa ni argattu. Waan as jalaa hin argatin jechuudha. Komentii yoo nuuf barreessitan bifa viidiyootiin kan isiniif deebisnu ta'a jechuudha rakkoo keessan. Akkasumallee birrii tokko isinin gaafatu bilaasha barattu jechuudha. Kan isinirraa eegamu laayikii fi chaanaala follow godhuu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. warreen hangammatti barumsa keenya isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu irra cuqaasati. Viidiyooleen barnoota baay'eetu as keessa jira. Waan barbaadan waan bilbila keessanii wal qabatu akka isin ilaaltanii sirreeffatuu ni dandeessu. Viidiyoon keenya yoo isinitti tole like godhuu hin dagatina. Likein daqiiqaa muraasa isinitti fudhata. Like godhuu hin dagatina isiniin jedha. Bakki viidiyoo keenya irraa isiniif hin galii yoo jiraate komentii jalatti yaada keessanii fi qeeqa keessanillee naaf kaa'uu hin dagatina isiniin jedha. Viidiyoon keenya akka namoota baay'ee bira ga'ee namuu irraa fayyadamuuf share bakka jettu cuqaasaati guruppii adda addaa irratti share waliif godhuu hiriyoota keessan biraan ga'u hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon irraaf qopheeffadhe asumarratti xumurama. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha. Kana sirreeffatuuf salphumatti viidiyoo isaa profaayila TikTok kanaa jala gadi seentanii mallattoo YouTube kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Sana booda kallattimaan chaanaala keenya keessa isin fudhata kuni fuula chaanaala keenyatti viidiyoon isaa isuma tokkoffarra jiru kana ilaaltanii jechuudha sirreeffatuu ni dandeessan jechuudha. Viidiyoo osoo irra hin oofin suuta jettanii hordoftanii sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha. Guyyaa guyyaan viidiyoolee wal fakkaataa fuula TikTok kanarratti illee waan isin maxxansuuf namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan follow gochuun maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee obboleeyyan chaanaala Oromaaniif haaraa taatan chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Bakki kun gurraachomtee jiraatti taanaan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama isiniin jenna. Bakka isiniif hin galin komentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoon irraaf qopheeffadhe asumarratti xumurama. Viidiyoo itti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.